Artificial intelligence is making rapid strides. There's talk of a new evolution that could fundamentally change life on our planet. Artificial intelligence has the potential to revolutionize every aspect of daily life: work, mobility, medicine, the economy, and communication. But will AI really make medicine better and doctors superfluous? When will self-driving cars hit our roads? Will intelligent robots usurp our jobs? Video gabaabaa tokko qabadee isinii dhiyaadhee isin jira. Warri subscribe godhin channel kiyya Astach subscribe godhuudhaan akka naa eegaltaniin kabajaan isin gaafadha. Egaa artificial intelligence jechuun karaa gabaabaa ta'een waan bareedaa hojjechuu jechuudha. Waa hedduutu jira artificial intelligence ni simply bakka karaa salphaa ta'een teekinooloojii fuuldura jijjiirama guddaa ni fide jennee addunyaa kanarratti eegamu. Artificial intelligence isa tokko. Kunis jijjiirama addunyaa keenyaa gama fuulduraatti isteeppii takkanii ceesise jedhamee yaadamu kan isa tokkodha. Hojii ilma namaa irratti karaa adda addaatiin jiru ni salphisa jedhamee waan yaadamu. Artificial intelligence jechuun haruma salphaatti waan humna baay'ee barbaachisu tokko, waan humna guddaa barbaachisu humna xiqqaa ta'e tokko hojjechuu jechuudha. Artificial intelligence jechuun robotiksii waa hedduu dabalateeti. Amma fakkeenyaaf maashinoonni adda addaa hojii irra oolaa jiru. Waa teekinooloojiin teenya amma addunyaan keenya gama fuulduraatti artificial intelligenceedhaan ce'uudhaan rakkoolee amma jiran ni fura wanni jedhamee yaadamu. Artificial intelligence irratti waan kaa'amee jirutu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf haruma salphaa ta'een bittaa gurgurtaan gama teekinooloojiitiin akka gaggeeffamu maashinoonni adda addaa yeroo adda addaatti haruma salphaa ta'een hojii ilmi namaa baay'ee ilma namaatti ulfaataa ta'ee fi hojii jajjaboo ilmi namaa hedduu haruma salphaa ta'een waan hojjetudha. Artificial intelligencein waan guddaa ga'a addunyaan teenya gama fuulduraatti jireenya ilma namaa kan baay'ee rakkisaa ta'ee fi waa hedduun jijjiirama jedhamee waan yaadamu. Isaan keessaa fudhattee amma haruma salphaa ta'een kaameraalee adda addaa hojiilee hospitaalota dabalatee fayyaa hoteelota adda addaa gama gurguddaa keessatti barnoota irratti jijjiirama addunyaan teenya gama fuulduraatti ni ceeti jedhamee yaadamu kan nu agarsiisu jechuudha. Artificial intelligence gama fuulduraatti addunyaan keenya maaliif artificial intelligence irratti depend taate yoo jenne artificial intelligence humna xiqqaadhaan waan guddaa hojjechuu jechuudha. Teekinooloojii humna xiqqoodhaan waan guddaa hojjetu ilmi namaa osoo hin cinqamin osoo rakkatin haruma salphaa ta'een waan jajjaba ilmi namaa ni ulfaatiyee yaadu hunda haruma salphaa ta'ee waan hojjetudha jechuudha. Gama biraatiin artificial intelligencein amma fakkeenyaaf taaksii waan adda addaa jira fayyaa dabalatee teekinooloojii ammayyaa fuuldura keenyatti jijjiirama guddaa addunyaan keenya fidee yaannu keessaa isa tokko jechuudha. Gama hundaanuu rogoo gama hundaatiinuu kana egaa viidiyoolee babbareedaa ni hojjennee yaanna. Chaanaalli keenya Astach dhiyeenyatti hojii kaayannee galeetu subscriber keenya baay'ee xiqqaadha. Subscribe, like, share nu godhaa jenna. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma galatooma. Warri subscribe nu godhin subscribe, like, share nu godhaa jenna. Thank you.